Rakkoonni dhiyeessii boba'aa uumame haga furamutti barsiifata itti fayyadama boba'aa fi konkolaataa ture hir'isuun aadaa qusannoo gaabbifachuun murteessaadha. Rakkoon hanqina boba'aa hiyyeessaa fi dureessaa osoo hin jedhin lammiilee hunda hubuu waan danda'uuf aadaan qusannoo fi itti fayyadama konkolaataa keenyaa maal ta'uu qaba jechuun EMN Plus abbootii qabeenyaa hojiilee garaa garaa irratti bobba'anii hojjechaa jiran gaafateera. Obbo Gisillaa Sa'udee fi obbo Faayisaa Bareechaa haga yeroon darbutti bartee kaleessaa keessaa baanee aadaa qusannoo fi haala itti fayyadama keenyaa sirreessuun dhimma yeroon gaafatu ta'uu dubbatu. Namni tokko makiinaa sadirree afurree qabaachuu danda'a. Warra wajjin ijoollee wajjin haadha manaa wajjin. Mana hojii haadha manaa isaa geechee ofii isaatii immoo ijoollee isaa mana barnootaa geechee oo bira dabree makiinaa lama mana oolchee wanni itti fayyadamnu boba'aa kana hir'isuu dandeenya jechaadha. Barri hoo dabre immoo waan hundaa sirreechuu dandeenya. Ammaaf wanni sirreechuu sirra jiru amma sirreechuu sirra jira jechaadha. Har'a makiinaa lamaan baatee boba'aa makiinaa lamaa amma hubdu namni boru gabaatti hin bahu taaksii kan fakkaatu akka ittiin fayyadamu godhu nurraa eegama. Makiinaa 3-4 lakkoofsa maatiitiin warri qaban jiru. Isaan kun garuu warra kaaniif yaaduu qabu. Konkolaataa tokkoon maatii isaanii walitti qabanii sagantaa isaanii qindeessanii sochoota isaanirra jira jedhee yaada gama kiyyaan jecha. Kanaan ala immoo yoo danda'ame abbootiin qabeenyaa warri konkolaataa elektirikaa bituu danda'an utuu bitanii warra kaaniif utuu gadhiisanii. Bu'aan boba'aa qusachuu tokkoon jireenya dhala namaa keessattis hiikoo guddaa kan qabu ta'uu abbootiin qabeenyaa kunneen kaasaniiru. Makiinaan kumni lama magaala keessa irra hin deemu jettee kumatti gadi fidde waan inni hir'isu laali mi'aatumti tilmaame sammuu keessatti jechaadha. Boba'aan kun waan fiduun irra jiru waan uummanni nyaatu waan nama dhibame ambulaansii fakkaatu waan nama rakkate mana yaalaa geechu kanaaf qusachuudha. Hojii ijoo ta'eef qofa boba'aa kana otoo fayyadamne otoo walii yaadne maaliifin namni nyaachuu qabaa jiraachuu qabaa nyaachuu jiraachuu kan danda'u boba'aa kanaan baadiyyaatiin wanti nyaataa ta'u magaalatti galu. Kanaaf kana asitti wal saamna konkolaataa magaala keessa olii gadi ittiin deemuuf wal saamna yoo ta'e wanti nyaannu konkolaataa ofuu miti nuti jiraachuu gaafii jiraachuu keessa gallaa jecha. Kanaaf itti yaaduun qusachuun aadaa keenya akka ta'u walii yaaduun aadaa keenya akka ta'u kan akka kaalchariitti har'aaf qofa otoo hin ta'in karaa fuulduraatiif iyyuu deeveloop gochuun irra jira yaada. Misoomni koriidarii magaalaa Finfinneetti hojjetaman miidhagummaa fi hawwatummaa magaalattii dabaluun cinattis sirnaan yoo itti fayyadamne rakkoo hawaas dinagdee furuu keessattis shoora olaanaa baachuu akka danda'u abbootiin qabeenyaa kunneen akeekaniiru. Dukaan deemte taphachaa laalaa waan gaarii laalaa waan magariisa kana laalaa karaa irra yoo deemte karaa keetirree gabaabsuu danda'a jechaadha. Kanaaf barmoota godhuun nurra jira bakka lukaan deemu. Akka biyya alaa hoo dhaqxee ilaaltu faranjoonni qumxaa kaawwatanii isnikarii kaawwatanii asfaaltirra lukaan hoo deeman makiinaa dhabaniiti buti. Tokko fayyaa isaaniitiif isa lammataa immoo ikoonoomii isaanii biyyaan wal fakkeessuuf waan hojjetan jechaadha. Karaarra deemuun koriidariin waan meeqa tolche. Waan fayyaa keetiif jecha lukaanirra yoo deemte karaa tole kanarratti karaa sin gufachiisne kanarratti waan baay'ee hir'ista. Doolaarii hir'isuu dandeecha, boba'aa hir'isuu dandeecha, fayyaa argachuu dandeecha. Haalli koriidarii baay'ee mijaa'aa waan ta'eef namni wookii gochuu barbaadu. Fayyaa isaatiif otoo wookii go'ee gaariidha. Biskileetii oofuu kan danda'u haalli mijaa'aa. Kanaaf wookii gochuun keessumayyuu qaama namaatiif fayyana namaatiif haala boba'aatiin irra jiru qofa otoo hin ta'in karaa fuulduraatiifuu kun deeveloop ta'uu qaba. Aadaa keenya ta'uu qaba. Kaalcharii keenya ta'uu qaba. Namni at least per day kiloomeetirii 10 ol miilaan otoo deeme gaariidha. Kuni haala hojiitiif otoo hin ta'in akkanumatti fayyuma isaa eeguuf miilaan hin deema namni. Kanatu recommended ta'a jecha nama tokkoof. Amma immoo haala nu qunname kana wajjin walitti simsiisnee otoo akkas goone gaarii ta'a yaada. Warreen hanqina uumame da'oo taasifachuun faayidaa hin malle argachuuf tattaafatan irrattis hojiin to'annoo fi hordoffii taasifamu cimee itti fufuu akka qabu dhaamaniiru.